qophee fi qulfiidhaan jechuudha. Nan qollofee fi inni dhaabbate. Kazani yoguu meeshaa koo fudhadhu faazigaa ture. Faazigaa jechuudha. Faazigaa qedaame shuurii fudhadhe meeshaa koo jechuudha. Achumaan bulchu jedhee toobadde. Ganda biras nanaqee wantoota godhamuu nan godhee in bulu maaliifif ani warra san keessatti seenaa hojjedhee tanan mana sanii ba'uu barbaadellee isaa seenaa irratti hojjetanii akkana ni ba'uu barbaada. Kazaan guyyaa qedaameedhaan namni ayyaana shunkurtii qoloo qolataa kaan godhataa ani immoo meeshaan makiina isaanirra dhaabetanan meeshaa kiyya fudhadhe. Yogguu fudhadhu qumsaaxinii fi algaan kun isaaf hafe. Algaa isuma biteeyyuu qumsaaxiniin kan koo waan ta'eef isaaf hafe. Ani biifee soofaa TV biyya alaarraa hin galchee TV kunis hixaa bu'uu qaba jedhanii ani ganda wantoota tokkotti haasa'ee waanan jiruuf gandi abshir naan jedhe. Mucichi ganda keessa hojjetu immoo Suudi Arabiyaa hojjetee waan beekuuf biyya Arabaa keessa callisi kaawwi. Kazaani yoo waan hojjetuuf inni waan hojjetuuf in beeka akkamitti birriin akka dhufu akkamitti tanani meeshaa kan akkamitti akka fidee in beeka bakka ingala ayyee naan jedheen piisidha. Ayyee waliin hin jenne. Kazaani amma shaanxa bira geenye shaanxa sadiin qabaanii kanan ittiin gale jechuudha. Shaanxa bira hoo geenyu shaanxan kun naa hafuu qabaa naan jedhe inni jechuudha. Shaanxan kun naa hafuu qabaa jedhe. Endeen jedheen qumsaaxinii iyyuu fudhatteeti anis zimsiin jedhe madaabaraa naa fidii kaa madaabaraatti anna qadda kafana kiyyan jedheen. Akkana jettaa shaanxana gaafattaa hin jedheen. Kazaan zimmiin jedhanii kazaan animmoo veeloo kan miizotaa veeloo guddicha kanaa biyya alaatti fuudhetan galee nan ittiin hojjedha jedheetu jechuudha. Kazaani amma veelicha kanaa fi veeloo mushurota kana birrii waagaa guddaa waan qabuuf waan beekaniif addaan hin qooddadha jedhe. Mee dhiira akkana maal jettan rabbi. Ani ofittan gadde guyyaa san jechuudha baay'een ofitti gadde. Guyyaan meeshaa kiyya fudhadhu guyyaan mana isaanii haqeetoo fudhadhu harka kootirra warqii koo wadhee warqii isaan naa bitanii kan mormaa isaan naa bitanii luka kiyya irratti ni dadhe warqii jechuudha. Warqii ani immoo bitadhee too galee kana morma kiyya irratti warqii kiyya koo wadhee gurra kiyya irratti warqii kiyya koo wadhee warqii isaanii mormaaf naa bitan luka kootirratti dadhee nanaqeqa. Qalabatii isaatis ani fudhadhee tan galee qalabatii isaatis harka kiyyatti koo wadhee tanan fataa jedhee ta'u haqe. Yogguun haquu meeshicha kana guyyaa adda fudhannu boorsaa kana na fudhadhaa shaanxan kun kiyya jedhe. Yeruma kanani ani bakka tigistii hin qabu beektaa kanan poolisiin hin jiraa hidhataan hin jiraa bulchaan gandaa hin jiraa jaarsonni hin jiranii. Ijoollenis meeshaa kan naa babaasan hin jiran. Yogguu kana mucaa kana xiffiitti mareetananii surmaayyuu meeshaan ani biyya Arabaatti gubadhee too hojjedhee galee na fudhattee zimsiin jedhee amma immoo shaanxanarra fudhattaa qumsaaxiniidha siifanii se madaabaraatti anna qadhaseete kafana kiyyan jedheni yogguu kanan xiffiitti maree gandi shugguxii hidhatee jira. Shugguxii isaan butadhaan. Ittiin naqee oole yogguu kana abbaan koo naa maaloo na ajjeestaa dhiisii kanaan jedhe. Kazaani abbaan koo dhufee na fuuldura jennaanini nan dhiisee akkasitti bakka lolliin ka'ee TV'n kun hixaatu bu'a balee TV'n kun mana kanaan ba'u jedhe innis TV'n qabate anis nan qabadhe dhagaa wayiin jira TV kana cabsee tanan kitkitti ishii godha balee inni fudhatu jedhee sammuu iyya keessatti barreessee teechisee dhagaa wayina fuuldura hin jira. Dhagaa sanii na laamaa jiran. Amma bulchaan gandaa kun kaa rabbi isaa faa kennu maquma kiyya gisee lama barreessee daa'imatti takka fidee hixaa kana fuudhii jedheeni TV'n maqaa kiyumaan ba'ee TV kiyya na fudhadhee diishii naa buusaa hin jedheeni. Diishii naa buusaa hin jedheen dhiisii warra abaarramtuudha rabbii ilmoo narraa fudhate.
ከዛኒ ዲሽን አቡሳ እንጀደን ማሎን ተላቶ ዲሲሲ ፈንቢተና እንጀደ ፋዘሪኒ ላኪን ጀደን ሪሞቲና ከኒ ቲቪ ብቻ ማልና ጎዳ ዲሽር ሌን ረኮራቲና ፎዳ እንጀደኒ ዲሽቻስ ሌን ረኮራኒና ፎደኒ ሪሞቲ የስራና ፎደኒ ፉረዴ ተናኒ መኪና ዳበደ የሮ ዱራ ጀቹዳ በመኪና ጭኛ እንደመጣው በመኪና ጭኛ ወጣለው እንጀደም ጉሩ ብቻ እንጀቹዳ ጀቸተና ጉያን አኒ መነሰኒ በኡ dubbadde tambay akka makiinaan fe'eetu mana kana meeshicha kiyya dhufetti makiinaan ani fe'ee mana kana ba'an jedheenan yogguu kana isaan hin beekan makiinani karra isaanii dura dhaabbata nan baasee meeshicha kiyya makiinaadhaani makiina irratti nan fe'ee mana silaanan qaba mana kiyyatti nan galchee warroota meesha kiyya naa fe'anii guyyaa qadaame ture guyyaa ayyaana oggaas ቅዳሜ ሰንበተሙ ፋሲካadha mitiirre ከዛኒ warroota saniin galaaftamu mana hin jedheeni ከዛ meeshicha addaan qooddanne kan jedhu waraqata barreessinee firri beetitti hin galchine akkasitti addaan hin galle mucichaan jechuudha innis meeshaa kee akka fudhatee anis immoo kana fudhadhee garuu lafa qonnaa irratti jechuudha wanna sigaarramu keessa lafa qonnaa irratti midhaan isaa jechuun ka oduu falmaa jirru midhaan facaasanii midhaan hin ga'ee hin naammanne haame tanan ani gandatti galcheef isaanis fudhatan jedhee midhaan kana fudhatan jedhee tananii gandattan galche aga murtiin tokko akka murtaa'otti midhaan maasa kanarraa galee isaanis hin nyaatanii anis hin nyaaduu jedhee tananii gandi harkatti qabate. Yogguu gandatti barreessuu mucootni isaanii warra harka qabu kana jechuudha warra birrii qabu waan ta'eef dhiisi baqqaayi naan jedhanii warroonni natti dhiyaatan bakka na dhiisi wantuma kana keessan gadi ani illikinni nagarii dhabaradde ani firdi beetii keessa seennanii wanta bakka xabaqaa wajjin naasoftaa seena namaa nageessaa ani onneen tiyya cimtee xoofte ana jechuudha bakka. Jabinna qabadhe bakka wantan dabarsiisan hundaa irraanfadhee tanan ani gara fuulduraa kiyya bichaan deema malee gara duuba kiyyaan deemu. Akkasitti midhaan isaanii san haamsisee gandatti nan galchee birrii nyaachisanii tika xabaqaa tokkoon olitti hafne kan mucaadhaan addaan gallee haadha fi anatu ol mormaa jira. Kazaani daanyaa wayii birrii nyaachisaniiti irratti murtaa'e. Manni midhaan kunis lafti kunis kan ishee waan hin taaneef kan haadha isaati jedhanii narratti murteessanii yennaani ani si jamari lafa isaaniirraa hin barbaadutu maaliifif lafa qonnaa kan abbaa gootu nagaa ani lafa jireenya isaan bichaan barbaade kan katamaa keessa jiru isarratti fookosii godhe malee isa maasa sanirratti ani fookosii goone itti yaadu. Kazani lafatiti sanii furadhani seera jala suur saddeetini narratti murtaa'ee jennaani mormuun qaban jedhe amma ka dubbii baradhe ka mormuun qaba jedhee tanani aga federaara deemuu qaba jedhee tanani aga federaara tanan deeme aga federaara birrii nyaachisan isaan immoo amma namarraan ka wanti suni dhaabbatee murtaa'ee innis gara jireenya hin taane keessa seenee anis jireenya kana keessa seeneeti akka sani kana namarraan oduu naga'u isaan birrii laficha qonnaa sandeeffachuuf gara 400 baasan. Daanyaa nyaachisanii xabaqaa bitanii daanyaa nyaachisanii gara 400 fixan isaan jechuudha. Ani garuu bakka laficha kana hin barbaannes garuu isaan moromuu dasnaa jedhe. Nagaan lakkise faazeriinis na wajjin hin deemu xabaqaanis na wajjin hin deemu ana dubbii barate bakka Oromiyaa geenyan dubbiin baradhee bakka Addis Ababa keessa shiin beeku silkumaanin Sistariin hin beekti waraqata nan baasadha waraqata kootirratti nan barreeffadha wanta hundaa eessa akkan eessan bahuu eessan akkan galu wanta hundaa nan barreeffadha. Allabaabasii kiyya akka nama wannoodha dhufee kanan ta'uu ija keessa sisseenne
wanti takka nan qunnamne jechuudha. Ganii federaala deemu kana jechuudha. Hattuunis wanti hin taane jechuun birris akka taa'eetti nan qabadde deema silkii akkachii qabadde tanan deema. Bakka qalxaf jedhee tanan deema. Kazaan bakka yoo teenyu kana daanyotaan nama mari'adha. Daanyaa Jimmaa Naqamtee Wallaggaa kan jedhanii ani isaanirraa jedhee tanan warii kana fudhadha. Kan laalee fudhadhu isaanirraa jechuudha. Tan dhagaadha. Xabaqaadha inja ana uffata kee ilaalanii xabaqaana se'anii. Xabaqaadha teewoonaan jedhan eeyyaniin jedhan. Maaltu na galcharree ani kanan jiraadhu bakka bira isaanii isatti na beekan eeyyaniin jedhan. Ati xabaqaadha naan jedhan eeyyaniin jedhan. Ani xabaqaa ta'uu koo dhiisiti kutaa sagalittan dhaabete murtiidha. Kazaani akkas yoonaan jedhanii yaada isaanii na fudhadhaa daftara kee nan qabadhaa bakka xabaquma fakkaadhaa. Federaala keenyanii birriidhaan nyaachisaniiti narratti murtaa'ee nan dhaabe. Federaala keessa jennaan bakka hin jiru hin dhaabdaa balaqa. Waan hundaa hin dhaabda jechuudha. Nan dhaabe gara jireenya kootitti nan deebi'e jedhee tanan nan deebi'ee siistarii biran taa'ee nigdii seene. Kafana jechuudha. Kafana gurguruu nan seenee maal naan jedha seete lafa kaaree san jechuudha nutti gurgurii. Nu sirraa binnaa kaareni wannotana umaasiin waan hin gooneef 200 kaare meetirii yoo ta'e manni irratti ni ijaarama. 150 kaare meetirii waan taate manni warra irratti ni ijaarramneef kaartaa waan irratti hin kennamneef walitti gurguradha kan jedhu jaarsummaan iddoo keenya keessa dhufe. Ani tuni duuba kootiin abbaa kootiin abdadda balee bee akkaawuntii keerra 50 hin jirtu. Kazaani ani daanyas nyaachise wantoota tokko kaa wanta tifixxuun jira birriitii yaani xaragee hillikii na qabdeeti. Kazaani akka soonaan jedhanii naaf bilbilee na mucaa wayii jechuudha naa bilbileeti. Laficha sanii 200,000 nutti gurgurisiin jedhanii 200,000 akkaawuntii keessarratti arratana sii galchina gurgurii naan jedhan. Agee hin jedhin warri kooyi lafa hin bita balee lafa waan hin gurgurreef. Anis lafa nan bita balee waan hin gurgurreefi lafa sanii anuu nan bitaa anuu akkaawuntii isaanii irratti nan galcha akkaawuntii isaanii naafaa erganii jedheen. Akkaawuntii isaanii naafaa erganii jedheeni ani ofii 50,000 akkaawuntii keerra hin jiru akkaawuntii isaanii naafaa erganii jedheeni kazaanii bakka kafanaan gurguraa jira. Boorsaa koo keessaa paaspoortiin arge. Boorsaa koo keessa birrii zirzirinaan kennawan jiru paaspoortiin arge. Maaliifanii indoo isaan kaaree kana gurgurii jedhanii na gaafatanii maaliifan mana ijaalee maaliifan isaan bakka akka isaanitti dhaga'amu caalaa idaa mucoontu cimtuudha hin hojjettee akka jedhan maaliif hin goone jedhee tanan osoo nama tokkoon hin mari'atin. Paaspoortii kiyya nan saaddasee gara Dubaayii tanan imale jechuudha. Nan dhufee gara Dubaayii nan dhufee abbaan koo nama guddaadha nama cimaadha. Guyyaa Dubaayii nan dhufee Dubaayii yeroo duraatu hojjedhee nan beeka. Waggaa 6 hojjedhee dhiira takka jaalalaa fiqiriidha maalii yoo irratti erganii kan kun na biran jiru. Kazaan